afaan oromoo irrattis waa hedduu hojjettanii jirtu qubees akka afaan oromootiif kalaqanii ibsan mee waan kana wal qabatee jiru maal ibsitu akkamitti garasitti ce'uu dandeessan? Ani yaanni xiyyaa ummata oromoo kana dirree baasee afaan isaaniitii fi aadaa isaaniitii fi taariikha isaanii mul'isu. Duuba biyya Misratti madrasaa takkaa jira. Ta afaan hunda barsiifti. Jennaan afaan Amaaraalleen keessa jira. Jennaan meeqa afaan kana afaan oromoo kana nu seensisaan mana barnootaa biyya Misraa jiru ka afaanota garaagaraa barsiisu sanitti afaan oromoollee akka barsiifamu nu hayyamaa gaafii jedhu dhiyeessitaniif. Akkas jennaan afaan keessa qubeen qabu ni dubbatanii malee jedhan. Kanaaf hin seensifne jennaan achirraa qalbiin aarte afaan kana qubee kaayuun dirqama natti ta'e akkasittan afaan kana qubee kaayuun qubee afaan harfi arabarraa ta'uu harfi laatiinii ta'uu lamaan kanaan qubee kaayuun waan waajiba natti ta'e dirqama natti ta'e haa ta'uu qubee arabaatii yoo goone sun biyya keessallee ni jira. Qubeen afaan oromoodha manzuumaa fi kanaan ni godhan durumaallee ni jira. Akkasitti amma akka namuu beeku namni dubbisus heddummaata. Maashiniinis makiinan argamu laatiiniidhaan malee ta'u jedheetan laatiiniidhaan. Maaliif amma Amaariin dhoowwuun danda'a mangistiin gaafa san jirtu dhoowwuun dandeessu ifiifuu itti fayyadamti. Afaan laatiinii qubee afaan laatiinii akkasittan qubee afaan oromoo jedhee afaan laatiin irraa fuudhee tolche. Akkasi gaa kitaaba tokkotti allafe. Wanni jedheen uummata Ziyaad Barree jedhanii mootii Sumaalee jedheen kitaaba akkanaatiin qaba. Na qabba'iin jee. Na maxxansiisii gabaarra na oolchi jechuuf uummatatti akka dhiyaatu gochuu. Akkasii wanni akkasitti nattakhizuu silaahan jedha. Yaani silaaha godhanna maaliif yoo afaan oromoo kanaatiif amma biyya Itoophiyaa keessatti waldiddaa jira. Afaan laatiinii godhannamoo afaan biyyaa godhannamoo kana hundaa'u waldiddaa jira. Yoo ati afaan oromoo kana asi katabdee ol ergineef harkasii ol fuudhanii jedheen jennaan nattakhizuu silaahan silaa godhana waan garde meeshaa lolaa godhana jechuusaati. Akkasitti kitaaba dhoysaadhaatti kitaaba furaa afaan oromoo jiru naa xabba'ee fidanii biirootii yanaa fidan furaa afaan oromoo. Kitaaba furaa afaan oromoo jedhu kana isinii maxxansanii Misratti isinii fidani? Lakke biiroon tiyyaa Somaalee gama Somaalee amata 20 taa'ee akkasitti gaa fuudhanii nusaat akka fuudhatan Ziyaadatti erge maassana jedhanii
مال قالتهم يجيني طالع برستني كتابة ست إرجع كتابة طبع ميدوف ما تنفع ميدوف زيادة زيادة مني زيادة بري دوبا إن كتابة أنا فودتي أبا راديو ترك راديو سومالي كتابة أنا فودي بك أفهم كان دوبتون جيد توي سادة جيد أكاسيتيكا أتشي ودو إني كتابني أبا راديو برجلو جولين أدريدا إيه نتوخنا أفهم كان إيه نؤلف جن كتابه جنان شيخ رشادي فو خاني دا أورياني زياد بري برلك كتابه خنا تكا قوبي تكا نما يسألف نو أجيس تكا نو أجي فتا نو خين ورمون دري لولا تفنه دري لولا تفنه أسجرات جسو ديما شيخ تكا نو خين نأجي فنه أبوغا مالي نمنا إرجع زياد بكنا ندرا قلت نمنا إرجع أكملت مي وان قلت أشكرك يا لولا راد ندرا يسيف تيجي إسا مالجن يو كسبورو باتة هو ده أول ده تلولي جري يولي أدري تال قلبي خيسي أكمل أشياء أوري أنا نفهم بكنا ندرا قلت أشكر ما إرجع جنان أنا مال وأنا ما قاعد ندرجة راديو خيسانا دبنا خطبة خي وقات خطبة سنة فان نيوتين خطبة خيسان أفان أرموتين كتبت جتشافين أبي بوليسا أكثت سنين درجان جين أكثت أمو سي وانا تيت منداو يوم مقادر جيدنا جتس يودي سنا جتس جنان أوني له مي أفان كون أفان أرمود أكون أفان وبمالين كان لاتينين جي سانس لاتينين كتبوا دائما أفانين أفان سومالي أيوة أنا قد جنت نمدنو تيسن تيني جتني إيتان قايس هرري في بالي بيقول تيني جتني أكستي دبين أما قا جبات أفدين دبا لبوت يتد أبو فندين جنان إرى جيسني مكاجر جيرنا مكار جيرنا أبار راديو يو فيت جيري وكذا أفان أس ونيلا ونديلا مال أفان تكاسر يه علامات كتب أفان أبو دفي أفان سومالي أبو نه دي ما جمان أفان سومالي تمان ما نما جلو تال تنجي أبار راديو هاوي جالين أكاسرتي سوما أفان أبوك مالتاج وانا أفان أبو نمني أبو جو أورمو نمني جو أورمو تو أبو ولينجا جيتش أفن كنا مالتاج أكاسرتي وان كدراسة واني دمت وانا فرا أفان أورمو أخجوسان إذا شرني دربني خبرا تمتنسا خابوجو
warri achi guurate warri achi keessa dalgu ani waan achi guuranii ol galus fuudhanii dalagaa kitaaban ijoolleedhatti maxxanfatan ni bareeda. Maaliif namicha gaachana qabatee kana dhaabbatu layniin duuba deema ammas dhalaanis akka asi waa hidhas akkuma dubra hara asitti akkasitti jaalala suuraa tanaati jecha kitaaban ifi maxxansa. Olii gad warri gamana deemus achi deemus afaan suuraa tana harkaa qaba kan ammas ijoolleen adaree haadha Sheekh Rashaad kitaaba darbi jenneen gube jenne inumaa facaase jedhan biyya keessa an waan facaafne rabbumaa facaase maaliif suuraadhatu suuraa bareeda daarota mishinga amata irra kaayattee mudhiisiidhaa qal'oo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkarra raafattee halaala asii laallan ijjitoo bololtee jaanamichi gama kaanin يمكن أرسل إني نجارة ورا هرخ نجارة ورا أرسل جنان هلا لا سيلا لا نجيت وقولتينا أكستي خنا بورا تاني وقاعد نعرف ما أشكر سومالي مالي وانش مكاجر جيرسين يعني مالي بكاجر جيرو جرجيرن جينا كتابة خان دران فرا أفان أورموتي أما فرا أفان أبوتي ما خلاص جرجيرن جين غافت أنا ماشي أبا ما تنسيتوس أني أديرا زياد بريت جرجير نغافت عن تلفونه جنان جرجير فجأة أما فرا أفان أبوه وقاسنغا جبا أبو جان تكاتو جارمي سومالي أبو جاني جبان ذكر أكستي كيبانانغا ما أفان مكاب دران أفان أورمو تيمبي أفان فرا أبو جناني فرا أفان أبو خانت كدي خانده جولي أدريتي تيس أراني لولا أنا وان تاريخاتي كنوش وان تاريخان ممكن أكستي أفان أكستي أفان دران فرا أفان أورموجي مال سمال جان نتي أورمو دعاو لين فينو جان ولا فرا أفان أورمو جامي أورمو ماتان خيس سومان جيراني mal to kaysa jira kitaba hanina ma kaysa jira gubbar jiran garte fura afan oromo khadi anuti oromo daga ulen fenu argulen fenu katabulen fenu Sheikh Rashad asnu oromo no tijira bidire lo la tajefne asijira ci sude majani akasiti afan abotin deexis booda hoo gara misraatti deebitanii gaafattanii ergaa qubee uumtaniin booda indeebine nuti biyya keessattu jabaanne waan qubeen an tolche sun maali duraan wanni isaan wanni barbaadan dowlan Ethiopiyaadha akka anu sensi sakka jettu ega anegasi egan kubetana khaay akkuma kubentu itti jabaattu as biyya keessatti jechuu malee waan biyya alatti jabaatu seen anu gane biyyatti man biyya